استغفر الله العظيم. منه نفس ما طفت. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني أشما هركتني نجا قبدني بقي جرتني نجا ساعة كان جيسني إجا تنسوني على زاري أتذكر بيادين تطرتي من هذا شيء جتورا كان عندنا gaafa isheen deemtu silaa haadha wal barsiisuu dhaqattee natti fakkaata Alaazaariin jechuudha. Haati immoo gaafa ishee wal barsiisuu dhaqattu kanaan kaa'imaa kee jedhanii haasa'anii jettee gaafa duraa jechuudha. Kaa'imaa koomtii godina kootii oduu namaatiin waan taa'anii haasa'anii jettee haadhaatiin jechuudha tinsuuni. Kanaafuu atillee innillee hayyaan qabdanii adabaan qabdanii kan jette jechuudha gaafa sana akkamiin mana koo seentaa otoo nan gaafatiin otoo immoo jaarsa dirgatiin akkamiin mana koo dhufaa kan jette gaafasuma sana jechuudha. Alaazaariin teessistee deebistee immoo ani hin barbaadu kun nama hojii hojjetu yoomtii duuriyeedha isumayyuu uffata duuriyee uffata kan isheen jette jechuudha. Qumxaa irratti argite jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Moo waliyyuu argisiisuu oorkitee Alaazaaramaa gara buttaa jira jechuudha. Intalaaf jedhee isheen manaatiin baatu jettee haadhaa jechuudha. Haati manaatiin baatu jettee tinsuutiin jechuudha. Tinsuutii manatti orkitee ani jaarsa handura ergateeruuf hin kenne waan hundarraatii fudheera kan isheen jette jechuudha. Akka ulaagaatti jechuudha. Egaa isheen baddee otoo isheen karaarratti dubbisaa jirtu immoo mucaa isheen haati itti kenneera jettu karaarratti argee kaleessa kana adaba qabdi intalli koo kan jette bakka argee dhiira wajjiniin dhaabattu kan jedhedha jechuudha mucichi. Isaa booda eenyu jedhanii Alaazaar fa'aa ol giddiitti nam'anii manuma haadha biratti akkas jedhe jechuudha. Mucichi kana intalli koo adaba qabdi, intalli koo boomii qabdi jettee intalli kee ishee abbaa argee jiniin karaarra dhaabattu kanadhaan nuti fuudhinaan jettee kan inni jedhe jechuudha mucaani. Kanaaf immoo Alaazaar immoo situ ergatee si'a fuudhuu barbaadu kan inni jedhe gaafate jedhe. Jennaani haati ani hin beeku kana ani sii kennee siif malee isa kana silumayyuu hin beeku kan isheen jette jechuudha. Deem balbala koorraa jettee Alaazaaritiin gibbii keessaa bahii jettee adaraa seeraattee ofirraa ariitee Alaazaariif intalli walitti bu'anii addaan bahuu hin barbaadanii yoo isaan Alaazaariitiin achi darbatanii intalli axxee isa bukkee dhaabatti jechuudha. Achi haati intala gotottee gizee meeqaati ol galii maaliif na diddaa achi dhaabatiin isa bira jettee isa biraa saabdee mizee manatti ol darbattu intalli diddee garma isaatti deebiti. Akkasiin lolli bitibbitii jechuudha. Deemi balbala koorraa deemi qe'ee koorraa siin beeku kan isheen jette haati jechuudha. Baay'ee ulfaata. Isumaayyuu kan hin fidee fi namni isa akka durii miti akka hankeessanii miti akka gizee keessanii miti maatii ofiitii wal barsiisanii ka'aniiti jaarsi ergatama amma akka durii miti jettee yoo haadha amansiistu hin beeku anis akkasii jette haati jechuudha. Han ergateef si kenneera isa kanammoo hin beeku sulumayyuu hundumayyuu. Hin barbaadus hin jaallannes ammas hin jaalladhu kan hin jaalladhetti si kennee jira kan isheen jette jechuudha intalaatiin. Tinsuun immoo ani kan hin barbaannetti heerumuu hin danda'u kan hin barbaadu malee kan hin barbaannetti giddeetaatiin na heerumsuu hin dandeessu ati jennaan maftee qabaa intala tokkittiidha. Bakka dhaabbatu siin jedhe dhaabbatta kan isheen jette haati millaa ishii deebisteefi jechuudha. Sababa kanaan egaa tinsuun korora sii fuutee uddee jirti jechuudha. Gooddanyaatu fiigee qaqqabee jechuudha. Korora sii fuutee kan isheen dhugaa jirtu axxee harkarratti qabdee jechuudha. Gooddanyaan ishee
Isa booda iyyitee afaan kee korrosii ajaa jiraa hin uddeetta adaraa rabbii natti himi jettee olii gadi gangashitii intala. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii ani isa dhabee jiraachuu hin danda'u. Du'anaa wayyaa du'an mara xadhaa jettee jirtitiin suni silaa akkas miti du'a wayyuu obsaniitii obsumaan eeggatanii waan hunda kana keessa ba'u malee yoo du'anii eessaa argattaa miti waan hundayyuu habiibti ariifattee waan hundattuu ariifachuun hin ta'u obsumaan waan hundarrayyuu darbu yoo har'a maal sitti ta'ellee baay'ee si gaddisiisellee guyyaan tokko guyyaan ifaa tokko hin jira jechuudha. Kanaafuu lubbuu baasanii ufuma kee deemta. Alaazaar si wajjin hin deemu. Yoo Alaazaarin dhabeen of ajjeesa yoo jettate Alaazaar amma jiraatutti addunyaa kanarra nama jiraata. Hanuma du'e bada. Inni darbee boorga nama biraa fuudhee habiibti hin gowwoomiini. Goomtee lubbuu kee harka keetiin baasuu naqini. Lubbuun gaafa rabbi dabarse gaafa guyyaa isaayyuu si keessaa fuudha rabbiinuu gaafa guyyaa jechuudha. Kanaafuu wanta badaa wanta nama jibbisiisu yoon akkas ta'uu baadhee akkas of godha jedhamee gizee akkasitti lubbuu ofiitti murteessanii baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim nama gaddisiisa kun maaliifi obsanii waan tokko boru waan darbituuf har'a lubbuu ofii balleessuun furmaata qaba jedhee hin yaadu. Kanaafuu dogongora guddaadha tinsuu waan hojjette baay'ee tokko dogongortee jirta wallaahi. Inni boorga nama darbee jireenya sanuma jiraata. Obsaan eeggattee haadha keellee obsaan suuta jettee mariitiin amansiisatta malee akka kanaa ariitiitiin waan hundaa miti. Haati suuta inni sossobatanii jala galanii gara ilma namaa laaftii wanta ta'eefi sababa aariitiin immoo lubbuu ofii balleessu lubbuu yoon balleesse malee jiraadhu yoo jettate dogongortee jirta. Kan si faana deemuun jiru ofumaa deemtaa habiibti. Biddeena amma gaafa guyyaa keetti nyaadhu malee hin ariifatiin harkaan ofittillee butuun barbaadii yeroo. Kanaafuu rabbiin nagaa si haa buusu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko laphee nama cabsa wallaahi. Maaliifi egaa yoo ofii jaallattanii yoo maatiin hin jaallanne illee rakkisaadha. Akka kanaati garaanillee qar nama jedha. Jechaati gaafa sana jettillee bultee eddesiillee ilma gizee hundallee baay'ee tokko laphee nama tukaanaati jechaa jirtu jechuudha. Kun duuriyyeedha. Kanaan hin barbaadu. Duraayyuu hin jaallanne ammallee hin jaalladhu. Kun hojii maal hojjetaa jetti jaartiin. Kanaafuu ati hin jaallattaa ija keessa si ilaalti ishee si jaallata malee ati hin jaallattu atu ija keessan ilaaltu jetti. Waannaan ija keessa ilaaluu otoo hin ta'in waannaan bootaa kennanii fi kabajaan waan hundaa ishee bakka namnaa ishee geessinaan maalirraa fuutii miti. Ani nama bushachuu dadhabee miti nan bushadha jaarsa tees nan ergadha. Nama dalagatee buluudha. Hannan lakki nama dalagatee buluu fakkaattu duuriyyeedha. Anatti fakkaattu jettee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa gaafa sanas Alaazaar baay'ee tokko gaddee dafee mana keessaa gadi bahee iifatama jedhee bahee jechuudha. Eddesiillee bulee gana mana agarsiisi jennaan hin argitu. Deemi jettee ariitee ammas lammaffaa irrattis kun akkuma kana mucaan ni ergatee wajjiniin gibbii keessatti girrigirrii uumanii akka kanaan immoo miila aarii keessa ani yoo Alaazaaritiin dhabee jettee kororosii goddanyaa ishee harkarratti qabdee otoo isheen dhuguu fiidduu jechuudha. Dhuguun abduyyuun kuftee najaa afaan kee korosii jedha jettee goddanyaan iyyiti. Akka kanaatti nama gaddisiisa wanti hundinuu waan ariitii keessa ijoollee baay'eetu yoo akkas hin taane yoon ani kanaan goone yoon ana baluutiin dhabee irra caalaa faashinii ati irra ta'een beeku zamana kana keessa ijoollee baay'ee wallaahi laazim amma tokko hin gaddaa yoon isa dhabe jettee haaduutiin fuutee jechuudha. Haaduutiin harka of kuttee jechuudha. Haaduutiin harka of kuttee mana hakiimii keessa turtee kaleessa walitti fidanii giddeetaan hin jiru. Anwaar giddiitiin hin barbaadu intala sana. Hayimaanootii irratti illee waliin argatanii. Kanaaf maatiin ishees hin barbaadanii jedhee. Kanaafuu wanti tokko waan dogongora hojjedhee waan tokko hin jiru. Jireenyi giddiitiin hin ta'uu gaafa jedhee Anwaar diduu intalli fuutee haaduutiin of kuttee
mana kiimii keessa turtee kaleessa reef baatii jechuudha. Nama baay'eetu akkas samoonii kana keessa dhugaa rabbii yoo abaluu kanatti hin heerumte yoo kan abaluu kanaa hin taane an lubbuu koon balleessa an addunyaa kanarra jiraachuun barbaadu maalibboo maali yoo tokko dhabamu carraa rabbi lafa kaa'ee jira yoo ta'uu dides gaafa wal dhaban tokko iyyuu addaan ba'anii jiraachuuti jira. Ganaa taaf hin taane isaatti maaltu yoon isa dhabee lubbuu na baasise jedhee lubbuu koo harkaan baasuu dhaqame. Wallaahi amantalli suni kaleessa kadhatamtee giddii meeqaatiin waan akka kanaa ta'uun qabu kanaan hojjetiin gaafa jedhanii ijoolleen itti dubbatanii burukeen fa'aa jaarsummaa ta'anii maal jetti maatii ishee kana biraan hin jaallatanii hin barbaadanii jedhe Anwaar maatiin koo naaf jiraachuu hin qabanii anatu jiraata maatii koo maaltu bashee jette. Inni immoo isheen jettu ogeessaa geeffa burukee anarra maatii koo akkamiini maatii kee ati ana caalsiste moo maatii kee caalsiste kan inni jedhedha jechuudha. Burukeen illee akkasuma anuyyuu na dhibdeetta ati Anwaariin caalsiste moo maatii kee irra caalsiste kan inni jedhee deebiseefi jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata maatii koo maaltu gashaa miti gaafa rakkina keenya gaafa waan tokko nu moodattu isaanumatu nu qaqqaba deebinee isaanumatti deebina wanta ta'eefi isaaniitiin zik gochuu miti maatii ofii akka fe'e yoo ta'eyyuu dhugaa rabbii itti galli keenya garma isaaniitti booru rakkinni tokko yoo nu geesse isaanuma nu qaqqabamta ta'eefi maatii koo maaltu gashee jireenya koo keessa jechuu miti maaliif hin gashine maatii ofii wallaahi akkas jette mucaan sunii jechuudha jireenya koo ana jiraata malee maatii koo naa jiraata miti kan isheen jette deebisteefi jennaan kana ta'uun qabu Anwaaris immoo giddeetaatiin si fuudha miti giddiitiin jettee ati waan inni hin barbaadnetti isa ooftee akka kanatti galu hin godhiini ati jiraadhu haadha keef jiraadhu jireenya kee fuulduraaf jiraadhu malee Anwaar dhabe jettee har'atii of muruun of kukkutuun faayidaa tokko hin qabu jedhee burukeen kaleessa jechuudha. Anwaariitiin immoo amansiisiitii ofirraa deebisi gara buttaa jiraatti kan inni jedhe kaleessa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoollee baay'eetu iyyuu samoonii kana keessaa yoon isa dhabee nan du'aa yoon akkas ta'e han jedhu jechuudha. Dogongora guddaadha laa. Wallaahi yoo abaluu dhabee of ajjeesa amma jettanitti carraa keessan rabbi isinii kenneen rabbi irraa eeggadhaa malee yoo tokko dhabame tokko dhabamu jechuudha. Hillifiyyaa ganyaalii jedhanii warri jarri keenya warri soddaa keenya jechuudha. Kanaafuu yoo tokko dhibameetu carraan keessan godheeru rabbiin lafa jira wanta ta'eefi abaluu dhabee ani akkasiin jiraadhu jettanii amma lubbuu baasuuf fiidanitti ragaa jettanii obsa godhattanii hojii sheexaanaa hojjechuu dhiistanii rabbii keessan kadhattanii rabbiin akkasiin kiisee caalutti rabbi isin baasuufi obsaan eeggachuu qabdu malee lubbuu namaa baasuun lubbuu obbaasuun faayidaa hin qabu. Viidiyoon koo kanuma fakkaataa nagaan